Ashama harka fuunee akkam jirtanii maatii Abdii Miidiyaa. Har'a immoo akkuma baratame sagantaa tokko qabannee gara keessan dhufaa jira. Sagantaan kunis maali yoo jettanii sagantaa haadha teennaa takka qabannee dhufaa jira. Isinis akka namarraa dhageenyetti akka hojii fi jiraattu mana kana fakkaatu keessa jiraatti. Mana kana mee walumaan gara isii deemnee waan jiru waliin ilaallaa. Kaafi ammoo isii irraa waan hubannu ta'a. Jireenya akkamii keessa akka jiraattu, jireenya akkamii akka qabdu waliin ilaallaa. Haga dhuma viidiyoo kanaatti nu hordofaa. Gara manaa deemnaa nu waliin ta'a. Na jirtu ayii fayyaa seenuu. Kanuma gaa'e asuma teenya rakkoo hin qabu. Asuma teenya. Tokkootitti waa isin dubbisuu barbaanne dhufne yoo eeyyamamaa taatan nullee ijoollee keessanii isin haasofsiifne jennee dhufneerra. Ayyee akkuma amma obboleessa keenya kanniirra waan gaarii dhagaa turre akkuma argaa jettanii manni isaan keessa jiraatan mana kanneen keessa ni waraabame. Taa'aati. Ayyee guddaa galatoomaa warreen hordofaa jettanii akkuma argaa jettanii haati teennaa mana akkanaa kana fakkaatu keessa jiraataa jirti. Mee isii irraa wantoota garagarii hubanne kaanee gara keessan dhufna. Ayyee isin eenyu waliin jiraattan akkamiin jireenyi keessan jireenya akkamiin jiraattan? Ani rabbii kiyya galanni haa ga'u qara abbaan mucaa kanaa manatti wayii dhiqoo wayii tagarasii takkanaa kennee keessa taa'ee naan jennaan namnummaan manattiin sun dhiftii afoo kanaan dhiqoo isin jiguuf kaatee jennaan qincibii gandarra deemee kadhadhu dhufa atuma naasan atuma billi odoo manattiin tun deetti jidda jaartii kana ajjeeftee oduma jettu halkanillee rabbi guyyaallee waan na argaan jirtu waan an keessa jiru jedhee odoo halkanii guyyaa ba'u manatti san dhufee narra diigee ka'ee aayyee naan jedhe yee jedhe mee manatti tana qayyaradhu naan jedhe. Abbaa mucaa kanaa? Maqaa isaanii eenyu? Mee maqaa isaanii agaa abbaa isaanii maqaa isaanii himati. Ushuu jedhama. Ushuu eenyu jedhamti? Ushuu Nagaawoti. Kan mana kana isinii kennee akka as jiraatte isin godhe Ushuu Nagaawoti jechuudha. Ushuu Nagaawoti. Ayyee. Nageenyi ka isaa haa ta'u, ka maatii isaa haa ta'u. Amiin. Nageenyi isaa haa ta'u. Amiin. Rabbi jannata amma mucaan kunillee isa waliin na to'ate daa'ima kana waliin dhufe. Maarree dhufanii naa waa godhanii narraa lixan. Asiin dura waa isin godhee deeman. Daa'imni kun fa'a gaafa abbaan haxirii asii ijaaru jechuudha. Buddeena abbaan nyaadhu jedhee isaa bite buddeena sanii naa dhiisee ayyii nyaadhu jedhee naa dhiisee birrii 50 naa kennee lixe. Ayyii isinii maatii isin gargaaru yookiin maatii ijoollee haa ta'u, abbaa manaa haa ta'u, akkasuma immoo fira dhiigaa haa ta'u isaan kanneen qabdanii isin? Aniin inuma qaba waan rabbi naa kenna. Ayyee. Ani ijoolleen tiyyaallee hiyyeeyyi. Womaan qabdush qabaattee naan dame. Ayyee. Abbaa birraa hin qabu. Hin qabdan. Haadha hin qabullee ilma haadhaallee birraa hin qabu. Abbaa hin qabu. Ana immoo rakkadhee waanni kun isinuu fira kiyya isaanuu naa godhee na ittisanii daa'imni kun ka rakkatee hin beekne ka beela'ee hin beekne ka abbaa mishaa ka haadha mishaa na daggafeeti waa naa godhee birrii 300 mucaa kana waliin dhufanii hadha arsiin tokko nyaatee dhugaara ati qooqa walteen bulii jedhanii 300 naa kennanii ampooliillee sii galchina jedhanii ka'anii narraa lixan. Ayyee bareeda. Amma ijoolleen anillee isaanumarraa dhagaye nullee ijoollee keessanii ijoollee namni amma yeroo kanarratti namni maatii hin qabne maatii hin dhalanne hin jiru. Kabiraa ka isin hangaafatu barbaadu amma irratti isin eenyu waliin jiraattan yookiin ammoo wanti nyaata isinii godhaa yookiin ammoo wanti qallaba kana isinii bitaa wayii
eenyutu jira jettani? Mucattii koo asiin fagaatiin mucattiin tun illee dhiyoo mana isaanii kiraayii fudhattee gaafa argan isaanillee waan naa kennan. Ayyee. Intalattiin xiriisan keessa illee halkan waan naa kenniti hin nyaadhu. Tunillee gaafa argatte waan naa kenniti hin nyaadhu. Nagadee hin danda'u. Nagadadhee hin danda'u. Hafuuruma Rabbi naa kennee jedhee Waaqayyoon galanni haa ga'u Yesuus Kiristoosiin kiyya ufinna qabeetti. Jiraataara Rabbiin waliin Rabbiin malee kanallee firaashii ijoollee magandaatiin naa bitu. Biddi libsii uffadhu kanallee xuraa'aa kanas ta'u ijoollee gandaatiin naa kennu. Waan isaan mul'uufu naa haa kennu. Ameen ameen waan isaanii haa kennu. Amma isinirratti namni isin gargaaraa tokkollee hin jiru Hin jechuudha. jiru Rabbi ati. Akkamitti jiraattarree namni tokko amma ka dhagaa jiru kan argaa jirru qursii nyaataa, misaa nyaataa, raatii nyaataa. Nyaata kanneen ammoo eenyutu isin gargaaraa eessaa fuutanii nyaatattan? Rabbi akka ani waa hin dandeenye argee ka'eeti nyaata kanallee guddisee na nyaachisuyyuu buddeena tokkotti gisee sadii nyaata. Buddeena tokkotti sadii nyaattan. Gisee Ayyee sadii. akkuma dhagaa jirtan nuti maatii warri maatii jala jirru buddeena yeroo sadii nyaadha jedhaaranii kama dhagaattan kana nu ammoo buddeena tokkocha yeroo meeqa akka nyaannu hundumti kennaa hin beekna. Hadha ammoo hundumti kennaamii waan haadha tanaa sagantaa itti godhannee gargaaruu dandeenye haa gargaaru jedha. Kabira ka'ee isiniin jechuu barbaadu fakkeenyaaf namni tokko dhibamuun hin jira. Dadhabuun hin jira buna jedhanii namni guddaan kunniin kanneen illee wanti isin gargaaraa wanti isin waa fidaa hin jiru as. Hin jiru Rabbii kana kuno kama isin na gaafattan kana gaafima keessan kanaaf gaafii Waaqayyo Yesuus Kiristoosii kiyyaa malee kama takkallee wanti na dhufe gaafatu wayitu hin jiru barana dhibamee jennaan ijoolleen maan akka teessaniituu fi karaa kana kalifaattu asuma naggora waan dhummaan kun asuma naa deebisee dhufanii kanneen afadhee ciisaa kanaa miti kanneen afadhee ciisa. Madaabaraa kanneen jechuudha. Kanneen afadhiin ban meeti wanti ati irra ciisaa kunoo kanneen numa afadhee ciisaa jedha achi fiddee gurbammaan wayii mucammaan akka keessanii kasala madaabaraa hidhaa godhee dinnichaa madaabaraa hidhaa godhee firaashii kana godhee buddeena akka waan nyaadhee fixuu buddeena jahaa godhee akkasiin qabatee dhufeeti balbala kiyya kannaafi. Isinii kennee deemu jechuudha. Akka isin jechuu barbaadu isin namni maal akkasiin gargaaru barbaadanii? An barbaadu odoo argadhee jedhee manallee nama kiraayii naaf fudhullee odoo argadhee odoo maayi waa lafti teessan wayii taatee naa ijaartanii odoo argadhee maayi waa jibbaa hin jibbanii hin jibbu ijoollee kiyya. Mana kiraayii hin barbaadanii jechuudha. Hayyee wanti biraa akkasiin barbaadan mee nama dhaamsa kana maal godhuu barbaada? Nama akka kiyyaa kanneen ka biyya keessa jirullee ta'ee ka biyya alaa jirullee ta'ee isaaniin gaheeti namni haadha qabdan namni haadharraa baataniittanii akka isin gargaaraniif yookiin immoo akka isin dhaabatanii shara mallee taatu odoo naa ijaaranii barbaadan shara mallee odoo argadhee waan biraa dhiisaatti kana barbaadame ijoollee kiyya kanuma barbaada qaraa. Gargaarsuma keessanii jira Rabbi isin haa ta'u gaafiin kunuu anaa jennati hin dhibamaa akka badaa dhibama. Maal dhibamta dhibeen keessan? Kufee ka'ee harka kana kufee miidhameera jedha. Ibiddin nafaan na boba. Ibiddi nafa kiyyaan boba qullaa oola guyyaa guyyaa milqadhee akkanatti dhokadhee balbalattii kana cufadhee oola mataan na bobaa afaan na bobaa garaan na bobaa. Budeenni kun akkanaan na boba waan naggaleen wallaalee dhibeen kiyya kana dhibamaa akkanuma jira mucaa kiyya galanni isaa gahu. Ayyee osoo nyaanne yookiin ammoo osoo dhunne bultanii yeroo beektan jira. Ani immoo hin jira bisaan dhugee ka'ee waan dhana nan shoomsin yaabootii bisaanuma kana midhaan naa godhi jedhee waan na shoomsuu didee na bulchee beeka. Bishaan waan dhuddaniituma yaa waan na shoomsin jettaniitu. Nan shoomsin yaadata. Yookiin namoonni argaan jirtu yoo jedhu namnummaan tokko adii yoo wama nyaattee bultu qabdaa Rabbiin qabaa jedha fiiganii dhaqanii buddeena fuudhanii naa dhufanii kana qaba galata Rabbii kiyya Waaqayyo ulfaatu kana qaba. Hayyee ishii akkamiin akka isin gargaaran barbaadan mi'a fakkeenyaaf akkaawuntii yookiin akkaawuntii qabdan isin? Akkaawuntii hin qabu fotoo qaba. Fotoon qabdanii hayyee akka isin gargaaran nama isaan waliin taaneeti haala isinii mijeessina.
haali yoo waan inni gargaare jedhu waan inni gargaara waan inni gargaare hundumaa godhuuf mirga osoo hin taane of dirqamsiinnee gara keessan dhumna nullee maatii keessaa baanirra haadhuma keessanii kana kee qabna gargaarsa waaga waan inni gargaariin gara keessan dhufuu yaalii goona. Manni amma akkanumatti jiraatanii jireenyi kan keessan kanuma jechuudha. Kana kan dhufe hin jiru. Tanuma. Ayyee. Firaashiin irra bultanillee kanuma jechuudha. Firaashii asirra bultanii. Akkuma argaa jirtan firaashiin isaa irra bulanillee madaabaraa kana bidilimsiillee kan argaatan kana bakki isaan bulanillee mannillee kana fakkaataa wantoota argaa jirtan kana keessaa namni kuni isinillee haadha nullee haadha waan qabnuun haga dandeenyuun akka isaan gargaaruuf ammoo waan illee nu gargaara gargaarsa waaqaatiin isaan akka gargaartaniif guddaa galatooma. Bakka nu yoo rabbi jedhe hin deebina isinii deebina anaan illee guddaa ko akkasuma bunumaan dhaabattanii fi bunumaan dhaabadhaati. Barakaadhaati sariin teessan hin rakkate sariin teessan hin rakkate isin hin rakkatina wanti baraa isin irra hin bu'in isin idimeen keessan haa dheeratu ijoollee tiyya isin haa qabba'an isin haa tooyatan isin haa laalan dara isin irraa haa qaban. Milkaaya. Ameen. Haati keenya tun ollaa kan keessa jirti. Ollaa kee kanatti ammoo argaa jirtaati. Mee rakkinoota isaanii kan jettee jettu rakkinoota isaanii gurdaan hin jira jettu mee ati aga beektuun ifa nu godhime. Garuu gisee nu dhumne jaartiin tun hojja galti. Hojjuma kii gibbeen isa galti. Hojjuma kii galti. Hayyee namni dhufee si danda'u jira. Humtuun jiru firriisii kan gargaarullee hin jiru. Nu cadhisneetuma teennee ilaalla. Oduma teennee ilaallu guyyaa kaanii baqqaasee waa hundaan himattee maatiin kiyyallee nan gargaaru ijoollee dargaggoota hamman odoo qabu hundinuu nan gargaaru jetti. Nuu jettu siruma korraasii ibsattee bulti. Korraasii jechuudha. Korraasii isa kanaa jechuudha. Korraasii kana. Isa kana ibsattee bulti. Naannoo kana biraatiin hin jira. Hin jira oduma jiru isiin bakka kana ibsattee bulti. Achumaan inni aayyi baqqaa isin rakkatina numaa biraatiin galfannaa erga galleen duumatti asitti isinii hiinaa jettanii gargaarsa gootanii jennee fi gargaarsa goonee akkasitti isin baqqaa maabiraatii kana ibsattee dukkana keessaa baate. Maabiraatii kana isintu gargaareeraan jechuudha. Asumarraa lama kanuma lama ibsatanii fakkaata gargaaru kan lama ibsatanii jechuudha. Kanuma lama ibsannaa waan godhattu yoo argattee nyaatti yoo dhabde ammoo akkanuma jiraate jechuudha. Wan isiin yeroo isin dhufte sanitti namni isii bira seenee argatee jira. Isii bira seenee. Ollaa yookiin akka tasaa koottaa buna dhugaa jedheeni malee hin jiru namni dhufee yookiin kanarraa miicee kanarraa godhu tokkollee hin jiru jechuudha. Hayyee akkuma dhagaa jirtanii ollaa isaaniillee sagantaa kanarratti affeerree gaafannee jira namni isii gargaaree yookiin ammoo namni kana nyaadhu kana dhugii jedheeni uffata isii jijjiiruuf tokkollee hin jiru kama dhagaa jiru kana nama kana nu ammoo maal godhuu qabna gargaarsa akkamii nama kana godhuu qabna hundumti keenya hanqina qabna hanqina keenya isa irraan ammoo birrii 100 keessaa birrii 10 isaaniif fayyadaa nuuf fayyaduu dhabuu danda'a hundumti keessa nama kana mee aga dandeenyuun haa gargaarru gargaarsi nu isaan gargaarru ammoo nuuf gammachuu isaaniif ammoo faayidaa hundumti keessanuu akkuma sagantaa kana dhagaa jirtanii namni kunniin namoota nama dadhabaa kan ammoo waliin taanee haa gargaaru jedha. Hayyee guddaa galatoomatillee ulfaadhu guyyaa biraa walitti deebina guyyaa biraa sagantaa guddaa qopheessineeti namoota akkuma isin jedhe sagantaa kana wanti barbaadee fi namoonni isin beeku illee jiraate hin beekne illee jiraate gargaarsa haga danda'ameen isin gargaaruuf yaalii haga dhumaa goonaa bilbila qabdaa re'atin. Ani simii baafadheera buqqisee keessaan jiruushu. Bilbila ishee bakka inni jira waan ta'eef isa dubbifneeti guyyaa tokko sagantaa godhanneeti akka nama tokko deemti duraan durseetuma isin arguuf dhufe maaliif iyyuu namni akkana bakka kanaa jira jennaaniin namni kun haadha tiyya ta'uu danda'a namni haadha hin qabne hin jiru haadharraa hin baane hin jiru eessallee haa jiraatu biyya kamiillee haa jiraatu bakka ho'iitii ba'a. Manadha ammoo isin arguuf dhufe isinillee warri isii gargaaraa jirtan guddaa galatoomaa waan dachaa isinii haa kennu dachaa eebbifamaa guyyaa biraa sagantaa badhaa qabannee yookiin isin gargaaru dhufuu danda'a waan ammoo kana nu gargaara guddaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa ulfaadhaa. Isiniifillee waaqayyo isin haa gargaaru. Homaan ta'u dhugaa rabbi
Ini kan nama tahu ya. بشوف هو ما عدي وكلتها اوكي أربعة إيجار إيجار بجدي إيجار اوكي Yes. Mantap hebat. Karena sekarang je. sargii dhaqee dheengadda dhaqeeti sargii sanii addiyoo waan afaan kaattu jedhanii cumanii naa kenna hin shakkinaa nyaadha Inshaktu. horimaan ka horiin onnoo baraatii miti ka dhadhaati Kalau ada tu. nyaadha nyaadha ijoollee fi nyaadha hin jibbaattanii nyaadha Apa gutu ni ada. nyaadha booti Kau sini ulfata malee. mishaa otoo kana nyaattanii bee mishaa isaa taatanii Doogasi waaman dhaqiyanii na gargaaranii jedhanii isaanii fi sila akkana cumphaa kennaa warroota kun birrii kudhannaa kennee kun shannaa kennee waan motorii yaabbadhunaa kennanii waan biyya isaanii akkana godhee kenna jedhee qabadhee dhufe waaqayyo ammoo ati ammoo ka biraati yaadde ka nyaatu hojja jiraa jedheera Yesuus Kiristoos ka nyaatu hojja jira isin naa fidee to'annoota kee kanneen nyaadha lafa Ada je. nyaadha booti bade arban jaalattu maa akkana nyaattare duwwaa maal godhattare Tadi poin ada. afaa kiyya yoo afaan guuttatanii yoo nyaatanoo amma beerafaa ka'ee ciisaa ka'ee na dhukkubaara amma bunaaf na waamanii jennaan be'anii mana san seenuuniif isin naa dhufu. Namni matu beeka. Yaa ba'aa dhufu waan fiduma yoo baate riskiin illee walumaan dhufa riskiin illee walumaan dhufa. Walumaan dhufa dhuga. Walamee kana caalaa dhufa iyyuu. Ishii tokkotti tokkotti afaan naqaadha. Yoo baabaa isin kaawuu tokkotti afaan Isaanillee kana fakkaataa madaabbara firaashii dabalanii maabiraatiin jedhamaaf kan walii ibsatan jechuudha. Ayyee bakka ayyee guyyaa biraa walitti deebina. Waan fuula ifaate wayii nu deebisu. Gammachuu wayii nu deebisu waan. gammada. Yoo baatanii galtanii gammada. Isin haa gammachiisu Yesuus Kiristoos. Ameen. Waaqayyo Fotoo jedhaatan akkamii arganna? Fotoo jedhaatan sammee. isinii Fotoo kennu. nu kennaati. Mee akkaawuntii banneeti. Karaa namni isin gargaaruu danda'u. Ka daashii sana irraa jissee ka'eetii mana kanallee keessa taa'aa isin jedhu kanaan. Isaan rakkatiin jedheera. Ameen. Akka inni ufinna qabe akka inni ufinna qabe ilmoo isaa baya isaa gala isaa waaqayyo Yesuus Kiristoos akka jiruu isaa jannata naa godhe kun amma argitan barcumaan qabu waan irratti nama teessifadhuun qabu isa kana inni kana naa barcumaa godhe kunoo alamii naa ta'ee kaqara qincibii keessatti ambadee jedhe qincibii keessaa na baasee nama na eda'ee haadha namaa na fakkeessee na gargaaree dhala isaa akka rabbi gargaarutti fiixaan isaa akka gargaarsa argatutti gargaarsa waaqayyo kana maatii miti gargaarsa waaqaa sariin isaa sanyiin isaa akka argatutti Iyyasuus Kiristoos rafee dammaqee akka ani isa eebbisu eebba kana rabbi ilmoo isaati hangafa isaati maadhaa isaati akka rabbi isaa diriirsu an kana jedhee isa eebbisaa isinii na laaluuf nan tuffanne na laaluuf dhuftan kanallee Iyyasuus Kiristoos lafa isin baatanii galtan muluu xilaa isinirra qabee xilaata isinirra qabee Iyyasuus Kiristoos
waasii isinii haa ta'u, raajii isinii haa ta'u. Ijoollee kiyya mataan dhibamina, nafan dhibamina, dhabaaf hin cinqamina, isin womaan rakkatina, sariin teessan womaan rakkate. Fireeni fayyaa, fireeni dingaa gaarii. Sammuun namaa kun dingaa qaba. Hiyyuu namoo dingaa sanuu namarraa gatti. Barana raasaa kana bahee iyyuuf ka'ee gurbicha wayiitti dhaqee iyyuu jedhe maali jennaan dingaawatu yaadee sammuu keessaa williqna jedhe watu beeyyaa fiigina godhaaraa jedhe tobbadhu ofirraa mee waaqayyotti gorii isumatti amanii jedhanii itti goree amane dingaa san matanna deebise Yesuus Kiristoos. Dhaba kanallee dhugaa qabeenya naa godhe osoo dhabe bisaan dhugee midhaan naa godhi jedhe osoo dhibame haakimi waan dhaqadhuun hin qabu ati haakimii naa ta'i jedhe akkasiin na jiraachise mana isaa kana mana jeennataa naa godhe ka wayinuu nan rakkifne abbaa isaa ka wayinuu nan dhibne abbaa isaa ka kiraayii kafali jedheen nan dhibne